fuune akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii an nagaa kootii warroonni ganni yuutuubiidhaaf maatii hin taane maatii taa'isaniin jira ani nagaa kootii warroonni maatiin an taane maatii pilis viidiyoo kee ilaalaa har'a qofaanis naqabee jira jechuudha gororroo koo naqabee jira akkasuma ta'e immoo viidiyoo dirqama hojjechuun qaba jedhanii har'a karaa keessan dhufe jechuudha. warroonni immoo waan hundumaan na jajjabeessitan guddaa tokko dhugaa dubbachuudhaaf jecha saniif hin qabu galatoomaa isiniin jedha. Galatoomaa jawaaddu jechi keessan yeroo kamiyyuu na wajjiniin haa ta'u dhugaa gororroo kiyya naqabee jira jechuudha qofaan naqabee. Inna arrakinoo akkuma argitanii kaarotii akkasittan ol kaawwadhe jechuudha. Naan wanta akka mana jirte rabbiin natti fidii namni viidiyoo kana kan murutti inna kinooti kaarotii firee afur jechuudha. Ani garuu firee afur socho'uun dhiisuu hin danda'a. Har'a qibaatii maalitii kaarotii jechuudha. Qibaatii ciqaa hojjechuu barbaadin jechuudha. Argitanii mataa koo argitanii dhugaa waaqaa jechuudha. Hiikan sanitti agarsiisa jechuudha. Argitanii laala nanti saguree koo addagee birreeno iyu እግዚአብሔር laala meecaafi isaa jechuudha waaqi inna akkamitti akkan hojjedhe isanitti ni agarsiisa jechuudha. Qibaatii kanas naqaba valziinis naqaba jechuudha. Asiis immoo kun qibaatii vaayitika jechuudha kan maalirra guloo irraa hojjetamu jechuudha. Isa kana naqaba qibaatii kanas naqaba jechuudha. Kun ciqaadha jechuudha. Inna amma kaarotii kiyya faqafaqadhee qulqulleessee walitti deebinaa akkatanii faqafaqamoo isinitti ni agarsiisa. Inna walitti deebina qabu. Inna asiniin faqafaqadha jechuudha. Karaa xinnoo kanaan jechuudha bitanii karaa xixiqqoo tanaan faqafaqadha jechuudha. walitti deebina kanooti xumureen dira jechuudha. Akkasitti godhadheen dira amma asitti godhadhe jechuudha. Biqiloota waan hamuufi amma eegan akkana godhee warreedhe dirqama inni kun ittiin jechuu qaba waan ta'eef zayitii isa kana qibaatii kana jechuudha itti godhadhe jechuudha. Kiteen jira jechuudha. Fida rakkoon qabu wallaayiniidha. Inna kinoo akkuma argitan akkas ta'ee jira jechuudha. Mul'atu itti fakkaata. Kanaaf akkas ta'ee jira jechuudha. Zayitii itti godhadhe. Amma immoo qibaatii vaalziinii itti godhadhe jechuudha. Vaalziinii kana maanka lamaan itti godha jechuudha. Midhaan kanatti godhee warreedhe jechuudha. Na viidiyoo dheeressuuf hin barbaadu jechuudha. Ammas immoo kanatti godhadha. Isa kanas maanka lamaan itti godhadha jechuudha. Isa kana jechuudha. Qibaatiin tun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko mirxiidha jechuudha. Itti fayyadama laala hundi keessaniyyuu. Kana immoo tokko bichaan itti godhadha jechuudha. Amma hunda isaanii walitti godhanii xumuree hundara jechuudha. Akkas fakkaata jechuudha. Kanaaf
akkuma argitanii akkas fakkaata jechuudha. Amma akkuma kanatti fuudhee tananii intan irra godhadha jechuudha. Gaazii irra godha qas godhee jechuudha. Gaazii isaa jala qannaseen irra godhadha jechuudha. Kasaan booda isaa immoo walitti deebina jechuudha. Yeroon irraa baasu hamman irra tursiisu daqiiqaa 30 irra tursiisa jechuudha. Maaliif kaarotiin isaa intini haa jedhu waan ta'eef baay'ee irra tursiisu walitti deebina sin jedha. Kenooti akkuma argitanii gaaziin jala qannafamee jira jechuudha. Inni immoo intini jaree jira amma nan baasa hin gaha. Amma irra baasan jira waan ta'eef nan xaafadha jechuudha. Meeshaa xaafatu immoo qopheeffadheen jira jechuudha. Isa lama kanatti qopheeffadha jechuudha. Teechisa immoo imbiiba jedhama miti. Nan xaafa waan bafana barbaadde deemte yoo lama naa taate yoo tokko taate immoo tokkitti maan godha jechuudha. Lama naa ta'uu dhiisuus danda'a garuu jechuudha. Kanaaf ishee kanatti naa taatee jirti jechuudha. Kanaaf xiqqoo ishee qibaatii ittiin baasne jechuudha. Qibaatii bishaan ittiin baasne xiqqeessamuun godha jechuudha. Bishaan midhaan kasaafee jechuudha. Xiqqeesseen godhe jechuudha. Amma kanatti naa taatee yookaan gimmaasha ishee ta'uu dandeessi waan ta'eef inni akkasitti itti fayyadaman laallaa dhugaa dubbachuudhaaf qibaatii ajaa'ibaati jechuudha. Nama tokkootiif lislissinaa godhee jira jechuudha. Dhugaa fayyadaman laallaa hundi keessan jechuudha. Ani waan nuti kiyyaa hin fayyadamne isiniif hin hojjedhu jechuudha. Isinitti hin ture kanaan durallee waan nuti fuula kiyyaaf akkatti na fayyadee argitan jirtanii. Kanna amma namni bartoonni taasisu viidiyoodhaan nama hiree fakkaatan jira jechuudha. Maaliif duraan dhugaa dubbachuudha. Gugurriidhaan baay'ee tokko nama dabbara jechuudha. Gugurri amma fuula kiyyaayyuu sirreeffadheen jira galata rabbiiti. Mataa keessanis immoo jechuun harruma hojjettanii harruma waan dibattanii miti jechuudha. Amma ani kan harran dibadhu maaliif jennaani ganaa dhagaa bishaan waan ta'eef takkittuma furdatu jechuudha. Maaliif qibaatiif keessa qaba waan ta'eef boruun bushaa jechuudha. Busheen borusaa dibadha jechuudha. Boru yoo argitanii bakka inni qibaatuma normaanii qibaatuma ciqaa avkaadoo kana fakkaata jechuudha. Akkasitti itti fayyadamaa isiniin jedha. Kenooti lama naaf hin taane jechuudha. Ani lama naa taa'ee qodaa lama qopheeffadhe garuu lama naa hin taane isa isaanii tokkicha naatee argitanii ammayyuu jala isaatti argitanii miti isinitti mul'ata jedhee yaada. Jala isaatti ammayyuu furdataa jira jechuudha. Dhugaa rabbii waan baay'een jaalladhe jechuudha. Isinis itti fayyadamaayi. Dhugaa mataa koo hiikinsanitti agarsiisa. Amma dhumaatti fuuldura kana hiikinsanitti agarsiisa jechuudha. Kalee maasaajaa ittiin waradhee jechuudha. Akkasitti kun argitanii dhugaa idaan isaa argitanii amma asiinis kuwaasanitti agarsiisa jechuudha. Akkasumas isin jedhee wal jala daddabarse jechuudha. Sirnaan illee hin oofne utuxxuruu hiiketanan naannoo fuuldura isaa dhaadhee jechuudha. Maasaajaa ittiin godhadhe intini immoo hin dibatiina jechuudha. Maalati buqqee keessan irratti hin dibatiina jechuudha. Maaliif sin irratti maaliif vaalzinii qaba waan ta'eef deebisee argitanii dhugaa dubbachuudhaaf laala. Vaalzinii qaba qibaatii ciqaa waan of keessa qabuuf booda forforii minamina siniti ta'a waan ta'eef daar isaa bichaa dibadha. Intini akka bareedu intiniin isaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa itti fayyadama laala jechuudha. Amma ani waan dibu kana bichaa isaan dibachuudha. Qancee isaa kana dibaa fi kana akkasitti diba malee kana hin dibu. Kana qibaatii ciqaa hin tursiisu jechuudha. Intini isaa bichaan diba jechuudha. Kana bishaanan dibadha jechuudha. Mataan kun immoo naa guddattee jirti. Akka aartee irra wal chaacha waliin jecha godhadhee si hin beeku jechuudha. Hin godhadhu sammuu jechuudha. Innaa akkasitti kana hanooti dibdaan dhugaa rabbi laala.
kiyya bakka kanan dura intini tokko mantaa ture mantaa dhafillee mantaa kan qabuufillee shaggaadha jechuudha. Itti fayyadamaa dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoon kiyya irraa akka namatti hin toltu jechuudha. Dhugaa rabbi akka jaalatti abdiin qaba jechuudha. Qibaatii kamiyyuu fayyadamuu dandeessu jechuudha. Qibaatii mana keessan keessa jiru itti maktanii dibachuu dandeessu jechuudha. Hojjetachuu dandeessu. Qibaatiin biraatiin isin hojjedha inshaallah. Kanan biraatiin illee jechuudha. Qibaatii eeyoonaa danda'u online irraa fidee qibaatii xiqqaadha walitti makee akkasuma immoo fashaasillee isiniif hojjedha jechuudha. Kan barbaadan taap godhadhaa bichaa jaalan jechuudha. Ifana hojjedha jechuudha. Kun immoo amma dhumachaa jira dhagahu. Ishiin tunis xiqqoo tafe eeyoonaa danda'ame nan fida jechuudha. Inna amma akka kanamatti ta'a jechuudha. Qorree maaliif intani haa ta'u ammayyuu isinitti nan agarsiisa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko fuudhaadha jechuudha. Argitanii ammayyuu akka ittiin fudhate jechuudha. Nyaata ammayyuu intani ta'ee jira jechuudha. Borummoo jechuudha. Borus immoo maal akka fakkaatu hamma kan dhugaa furdina isaa sun dhugaa ta'uudhaaf isiniif ana waraaba jechuudha. Borummoo isiniif fuulduratti nana caafee kanallee dibadhee isinitti agarsiisa jechuudha. Nama boruu haa waluu amma akkuma kanatti teechisan jechuudha. Kilaasii kun ol kaawwadha. Inna boru walitti deebinaan qibaatii noormaanii qibaatuma abukaadoo maal isa kana fakkaata. Inna boru walitti deebina ka boru seen fuuldurumatti ani wadda jechuudha. Amma viidiyoon kiyyaa akka hamma kanatti dhaabbata jechuudha. Eegitee yoga baay'ee tokko na tasmaamee jira jechuudha. Muqatiin immoo baay'ee muqooqa jechuudha. Fuulli kiyyaa internechaa jira jechuudha. Inna boru walitti deebina. Amma deebiin jira jechuudha. Qibaatii kiyyaa argitanii inna nuti mijoon takka na bukkeerti jechuudha. Saamsuu taasisaan jira jechuudha. Inna baneensinitti agarsiisa. Argitanii bakka baay'ee tokko dasna jedhee jira jechuudha. Inna qibaatiin kaarotii akka kanatti itti fayyadamaa jechuudha. Hundi keessaniyyuu viidiyoo kana akka jaalattan abdiin qaba kennuuti. Waaqa akka ittiin das nama jiru jechuudha yoo dibattu. Naan argatanii gaafa duratti lasirratti agarsiiseen ture waan ta'eef kalee jechuudha. Anna akkanatti jira kennuutaan ko. Ini jechuudha. Gawaan kalee sirriitti agarsiise akkuma kaleetti jira jechuudha. Eegitanii naasiin sirriitti agarsiisa jechuudha. Itti fayyadamaa siniin jira akka jaalattan abdiin qaba. Ani waan anaaf hin taane sirriitti hin agarsiisu maaliif borutti hanqaanaa waan ta'eef waan hin taane gaafaan sirriitti agarsiise. Intani isaati yookaan nama gudduuka inna hundi keessanuu itti fayyadamaa dhugaa waaqayyo qibaatii kana lasallasiin isaa maali gagarsiisuu akka dasnama jiru jechuudha. Turis itti fayyadamaa hundi keessanuu jechuudha. Ani dhiisu jechuudha. Qibaatiin baraatillee kaarotii midhaanillee kaarotiin jedha. Kiyaarillee jechuudha. Siniif kan hojjedhu guyyaa tokko rabbi jedhe. Inna ani amma kana bakka dhugaa qibaatii ciqaa jechuudha. Baay'ee tokko barbaadan ture jechuudha. Dhugaa onlaayiniidhaan namitti xiyyannaa fiduun jedhe kan ani barbaadan an fidu. Ani kana akka biyya keenya saffaan barbaadan ture jechuudha. Amma garuu akka kanatti eegaa hojjetachuu jammaree baay'ee mataa kootiif natti tolee jira. Isinis immoo akka itti gammaddan abdiin qaba jechuudha. Viidiyoo kiyyaarra baasee dhugaarratti baay'ee tokko ta'e jedheen jira jechuudha. Gammadeen jira dhugaa waaqayyo. Fuuldura biyyuu hin bitu jechuudha. Mana biyyattaan hojjetadhaan qibaatii gaafa
biyya galachuudha. Inni bakka akka waan barbaadan iddoo inni bakka fuula keessa miidhaa inni badeena jechuudha. Amma o'a waan ta'eef faalzinii waan qabuuf jechuudha. Aduu keessa hoteelli faalzinii gara dibatu malee. Inna viidiyoon kee har'aa kana fakkaata akka jaallattan abdii.